Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Alamaayyo Qannaati. Keeniyaatti galiin tuurizimii irraa argamu sababa vaayirasii koronaan waan dhaabbateef piroojeektoonni kunuunsa bineensotaaf tajaajilan rakkoof saaxilamaniiru jedhame. Gabaasa Aljaziiraa mirkanaa taaddasaatu dhiyeessa. These lions don't know it, but the coronavirus is a danger to them too. While they probably can't get the virus, the pandemic does, indirectly, threaten their habitat. Vaayirasiin koronaa addunyaa weeraree karaa hedduun addunyaa miidheera. Sababa weerara vaayirasii kanaan sochiin namoonni biyyaa biyyatti taasisan dhaabbachuun galiin gama turizimiin argamu irrachuu bira darbee akka dhabamu taasiseera. Biyyoonni madda turizimii ta'uun beekaman sababa vaayirasichaan sochiin turistootaa dhaabbachuu irraa kan ka'e onaa fakkaataniiru. Ardiin Afrikaa iddoowwan hawwata turizimii qabaachuun beekamtuudha. Biyyoottan Afrikaa keessaa tokko kan taate Keeniyaan iddoowwan hawwata turizimii hedduu qabaachuun beekamti. Bakkeewwan hawwata turizimii biyyattiin qabdu keessaa madda turizimii ta'uun biyyattiif galii hedduu argamsiisaa kan ture paarkii bineensonni keessa jiraatan yommuu ta'u waggaa waggaan turistoota miliyoonaan lakkaa'amaniin daawwatama. Bara darbe qofa turistoota miliyoona 2 oltu biyyattii daawwate. Kanaanis biyyattiin doolaara Ameerikaa biliyoonaan lakkaa'aman hawwata turizimii kanarraa argatteetti. Galii argattu kanas iddoowwan hawwata turizimii kanneen kunuunsuun babal'isuu akkasumas bineensota daawwatamuuf oolan kunuunsuuf itti gargaaramti ture. Kana malees galiin argamu carraa hojii lammiilee hedduuf uumuun hojii dhabdummaa xiqqeessuuf ga'ee guddaa taphataa tureera. Sababa weerara vaayirasii koronaa COVID-19 addunyaa mudatee biyyoottan balbala cufachiiseen Keeniyaan hawwata turizimii irraa galii argachuu qabdu dhabdeetti. Sochiin namoonni biyyoottan garaagaraa irraa daawwannaaf garasitti taasisan sababa vaayirasii kanaan waan dhaabbateef biyyattiitti piroojeektoonni kunuunsa bineensotaaf tajaajilan rakkoof saaxilamuu gabaasni Aljaziiraa ni mul'isa. Baajanni biyyattii irra caalaan yeroo ammaa weerara vaayirasichaa qolachuuf waan ooleef iddoowwan bineensonni kunneen da'oo godhachuun keessa jiraatan dagatameera. Sababa hanqina maallaqaa biyyattii mudateen bineensota kanneen kunuunsuu fi paarkiiwwan kanneen haala barbaadamuun kunuunsuu waan dadhabameef yeroo ammaa kana piroojeektoonni kunneen rakkoof saaxilamaniiru. Bineensonni kunneen kunuunsa dhabuun isaanii miidhaaf isaan saaxiluu danda'as jedhame. Kanaan alatti sababa maallaqni sochii piroojeektoota kanaaf oolu dhabamuutiin carraan hojii hedduun ni cufama. Kun ammoo lammiilee piroojeektoota kanneen irraa fayyadamaniif miidhaadhas jedhameera. Haalli kun akkasitti itti fufnaan iddoon kunuunsa bineensotaa kunneen tajaajila biroof ooluun waan hin hafne jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Chaayinaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuuf doolaara biiliyoona 2 akka kennitu beeksifte. Gama biraatiin biyyoonni Awurooppaa hedduun diinagdee isaanii deebisanii banaa jiru. Gabaasi guutuun akkattamatti dhiyaata. Biyyoonni Awurooppaa hedduun wiixata kanarraa kaasee diinagdee isaanii banaa jiru. Itaaliitti suuqiiwwan faashinii ammayyaa, Beeljeemitti goda hambaan, Ayirlaanditti immoo bakki galfiitti taphatan banameera. Gama biraatiin pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping weerara vaayirasii koronaa addunyaarra gahaa jiru ittisuuf doolaara biiliyoona 2 akka kennan beeksisan. Yeroo hawaasni addunyaa hedduun rakkoo COVID-19 fideen diinagdee isaanii cufanii fi namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaa jiran kanatti pirezidaantiin Chaayinaa yaa'ii waggaa dhaabbata fayyaa addunyaa karaa toora intarneetiitiin taa'amaa jiru irratti akka himanitti maallaqni isaan amma kennan kun waggaa 2 keessatti kan kaffalamuu fi dhukkuba kana ittisuuf oola. Deeggarsi maallaqaa Chaayinaan kennite kun ka'umsi vaayirasii koronaa fi deebii dhaabbanni fayyaa addunyaa kenne ilaalchisuun walgaarreeffannaan Chaayinaa fi Doonaald Tiraamp gidduutti yeroo hammaatee jiru kanatti. Doonaald Tiraamp dhaabbanni fayyaa addunyaa Chaayinaadhaaf looga jechuun deeggarsa maallaqaa Ameerikaan dhaabbatichaaf kennaa turte ugguraniiru. Sababni isaa immoo Chaayinaan vaayirasii sana dhaabuu hin dandeenye kan jedhuu fi dhaabbanni fayyaa addunyaas yeroodhaan gahee isaa hin baane jechuun himatu. Haa ta'u malee ministeerri fayyaa fi tajaajilli namoomaa Ameerikaa Alex Azar Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'uun walgahii kanarratti argamaniiru. Gama biraatiin Awurooppaa keessatti duutii fi tatamsa'inni vaayirasii koronaa waan gadi bu'aa jiruuf biyyoonni hedduun diinagdee isaanii deebisanii banaa jiru. Biyyoonni kaan immoo ji'a dhufurraa eegalee daangaa isaanii deebisanii banuuf karoorfataniiru. Ragaan Yuunivarsiitii Jaan Hapkiins akka mul'isutti sadarkaa addunyaatti namoonni miliyoona 4 fi 700 vaayirasii koronaan yommuu qabaman namoonni 315 ta'an immoo dhukkuba kanaan lubbuu dhabaniiru. Ameerikaa keessatti qofaa namoonni 90 ta'an yommuu du'an miliyoona 1,500 kan ta'an immoo qabamaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gama kootiin nagaatti.